Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkuma beekamu istiriimiyaardiin akka duraanitti illee jidatee jira, dhoowwatee jiras. Inni akkasiin isiniin jedha. Egaa yuutuub irratti illee bahuu didee jira. Na amma iiditii godhamutti yuutuub irra bahuu dideera. Warri egaa akkaataa isaa beektan illee ni dandeessu. Inni akkasiin isiniin jedha. Mata dureen kiyya immoo uummata Wallaggaatiif sagalee haa taanuun isiniin jedha. Uummata Wallaggaatiif sagalee haa taanuu pilees. Egaa istiriimiyaardiin didatee jira. Kanaafiyyuu nuuf illee warra akkasii duubaa jiru. Egaa seera haaraa fidee jira waan ta'eef kanaaf natti fakkaata. Akkuma beekamu viidiyoo irratti illee mul'achuu yuutuub irratti illee bahuu ni dida. Egaa warri Ingiliffa sirriitti baratee akkaataa isaa seenullee akkaataa iddoo inni dhaqullee baree ni danda'a. Akkasiin isiniin jedha. Ana immoo na dideera. Amma gaa zimmi jedhama daqiiqaa muraasa wayiin waraabee ba'a. Tole garooddaan asirras galee jedhe. Kanaafiyyuun isiniin jedha uummata keenya dhumaa jiran obboleessa galee taa'aadha. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Uummanni mana isaarraa buqqa'ee ilmoo haadha dhabdee abbaan ilmoo dhabee jiraachuu mana isaarraa buqqa'ee waan qabu dhabee qabeenyi isaa barbadaa'ee kana wallaahi kan baay'ee nama gaddisiisu. Egaa biyya keenyaaf araaramallee rabbiin haa buusuu, qabbanallee rabbiin haa buusuu. Imimmaan keenya bara baraanii hin ga'a jedhee nurraa haa dhaabuu. Yoo biyyi keenya nagaa ta'e wanti hunduu gammachuun kan nutti ibsachuu dandeenyu malee biyyi keenya nagaa dhabdee nuti gammachuus hin qabnu. Egaa waa hedduun namatti dhaga'ama. Egaa irra caalaa biyya keenya saba keenya hundaafuyyuu Itoophiyaadhaaf nageenya rabbiin haa buusuu saba kanaaf ta'uu hin jennee araarama rabbiin haa buusuu fi kan du'ellee rabbiin biyyee haa laaffisuuf jennaa haa salphisuuf jennaa. Egaa uummanni keenya musliima keessa jira, kiristaana keessa jira akkuma waliigalaatti. Uummanni keenya kun jaada irratti miti kan dhumataa jiranu. Jaada irratti miti. Egaa lafuma irratti osoo wal lolanuuyyuu wal fixuu uummata keenyaaf rabbiin araarama buusuuf dallansuudhuma rabbiiti malee kana namarraa waan dhufee miti. Egaa rabbiin akka namni hojjetu taasiseetu nama tokkos hojjete jennee sababa taasifna malee waa hundayyuu rabbii kan hojjetee rabbiin du'aayii godhaa yaa rabbi jedhaa annaa sagaddan hundayyuu waqtii salaataa hundayyuu rabbii keessan kadhadhaadha. Yaa rabbi biyya keenyaaf nageenya buusi salaamii buusi jedhaati. Amantii qabdanuun rabbitti harkisaan ol qabaan isiniin jedha. Uummanni keenya dhumteetti uummanni haati tootti boochuu ilmoo ishii dhabdee ilmoon itoo haadhatti boochuu haadha ishii dhabdee jirti. Yatiimatti baatee qullaatti haftee haadhaaf abbaa dhabdee osoo abbaa qabduu abbaa ishii argachuu dhabdee allaattiin goodatti reeffa namaa nyaattee awwaala biyyellee namni karaa fuudhee awwaallatu dhabee karaa fuudhee wal awwaalu dhabee karaa fuudhee wal kafanu dhabee allaattiin suuqarraatti bu'ee nyaataa jira. Egaa isaaniyyuu rabbiin rahmata haa godhuu fi rabbiin haa salphisuu fi ilmoo namaa mormatti irraa muranii. Egaa namni namummaa qabu namni gara jabeessa akkanaa ani argee hin beeku. Nama morma namaa muree uleetti fannifatee ittiin sirbu. Egaa guyyaa yoomal qiyaamaa namni kun maal qopheeffateedha?
kun gaaffii tokkoffaadha. Nama tokko otoo jiruu hazzabuun kan dandeettii isaatiin kan nama hazzabuu danda'u Rabbiidha malee namaa miti. Amma immoo Rabbiin otoo Rabbiin bira hin ga'iin as duniyaa irratti wal hazzabuun kunii, azaaba wal kaa'uun kunii, nama jiru gogaa irraa qoncisuun kunii hin tolu. Lakkii Rabbii keessan sodaadhaa. Amantiin keessan kiristaana yoo taatan, musliimas yoo taatan Rabbii keessan sodaadhaa. Nama hin qalinaa. Nama qaluurraa of qusadhaa. Sodaa Rabbii isin keessatti haa dhufu. Bineensa taatanii nama hin nyaatinaa. Bineensi biyya ofii nama hin nyaatu. Bineensa biyya ormaati kan nama nyaatu. Egaa akka bineensa ormaa biyya ormaatii dhufee biyya tokko innaa galu nama nyaata. Maaliif haaraa waan ta'eef nama sanaaf illee haaraadha. Bineensi biyya ofii immoo yoo horii kee birallee tiksite, yoo horiin kee birallee bulte hin nyaatu. Akkasumaan ni dhiisa. Maaliif hollaa isaa waan ta'eef.